Let's start. To date. Kana jechuun haga har'aatti. Haga har'aatti yookiis haga yoonaatti jechuudha. Afaan Ingiliffaatiin haga har'aatti jechuu yoo barbaanne maal jennaa? To date. Say it with me. To date. Great. Fakkeenyaaf to date I have been looking for a new machine. To date I have been looking for a new machine. Kana jechuun haga har'aatti maashina haaraa barbaadaan ture yookiis immoo barbaadaan jira jechaa jirraa jechuudha. To date kan jedhu kana fayyadamnee sentensii barbaanne construct gochuu dandeenya jechuudha. Fakkeenya kan biraa ilaallu. To date we have been challenging. To date we have been challenging. Kana jechuun maal jechuudha? Haga har'aatti challenge ta'aan jira. Haga har'aatti ammallee jechuudha. Challenge ta'aan jira jechaa jirraa jechuudha. To date we have been challenging. Great. Inni kan biraan immoo right now. Kana jechuun maal jechuudha? Amma. Afaan Ingiliffaatiin amma jennee waan amma jechaa jirru dubbachuu barbaanne maal jennaa? Right now. Say it with me. Right now. Say it with me. Right now. Good. Fakkeenyaaf right now I'm eating banana. Right now I'm eating banana. Kana jechuun amma muuzii nyaachaan jira. Jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? Right now I'm eating banana. I am eating banana. Kan jedhu kana gabaabsinee I'm eating banana jechuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan so what? Kana jechuun maal haa ta'u afaan Ingiliffaatiin afaan Amaariffaatiin miinixa basa jedhan jechuudha. So maal haa ta'u maal taa ta'u kana ta'e yoo kana goote jechuu barbaanne maal jennaa? So what? Akkas jechuu dandeenya jechuudha. Mee isin immoo afaan Ingiliffaatiin haga har'aatti hin argine. Ani haga har'aatti hin argine jechuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu komentii jala nuuf kaa'a. Leave your answer in the comment section. Good. Inni kan biraan amma kaaffee deemaan jira. Amma sa'aatii ammaa kana kaaffee deemaan jira jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu komentii jala nuuf kaa'a. Or English, your number one choice. Good. Inni kan biraan say what? Maal naan jettee jenna amma yeroo baay'ee nam tokko yeroo waan nutti haasa'u hin dhageenye yoo ta'e yookiis immoo waan sana xiqqoo ishee itti walii galuu barbaanne yoo ta'e maal jettee ni jenna. So say what jechuu dandeenya jechuudha. Akkuma kana immoo eenyutu akkas jedhe jechuu barbaanne immoo maal jennaa? Says who? Say it with me. Says who? Good. Eenyutu akkas jedhe jechuu barbaanne advanced kan ta'e kana says who jechuu dandeenya jechuudha. You don't say. Akkasummaa naan hin jettu. Indimmaa attileenyim kan jedhan jechuudha afaan Amaariffaatiin. Indimmaa attileenyim baqa. Akkasummaa hin jettu jechuun ni soobda waan inni haasa'aa jiru sun xiqqoo ishee dhugaarraa kan fagaate wayii yookiis immoo wanta ajaa'ibsiifatamudha jechuudha. So akkana jechuu barbaanne you don't say jechuu dandeenya jechuudha. Great. Damn right. Kana jechuun sirriitti malee salphaadhaan fakkeenyaaf nyaata nyaachuu barbaadda sirriitti malee salphaa nyaadhaa jechuu barbaanne damn right jechuu dandeenya jechuudha. Kun sirriitti waan sana gochuudhaaf akka qophoofne irra himaa jirra jechuudha. Good. Mee isin immoo afaan Ingiliffaatiin eenyutu jedhee anoo hin dhageenye jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu komentii jala nuuf kaa'a. Easy for you to say.
easy for you to say. Maal si dhibe siini? Ante min allabbe jedhu miti afaan Amaariffaatiin. Maal si dhibe ati maal rakkatte? Ati rakkoo maal qabda? Jechuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin easy for you to say. Easy for you to say jechuu dandeenya jechuudha. Raise up and fall down. Raise up and fall down. Ol ka'uu fi gadi bu'uu. Ol ka'uu fi gadi bu'uu jechuu barbaanne immoo raise up and fall down. Fakkeenyaaf jireenyi takka ol ka'a gadi bu'a jechuu barbaanne life gets rise up and fall down jechuu dandeenya jechuudha. Bifa barbaanneetiin sentensii keenya konistiraaktii gochuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan at least yookaan minimum kan jennudha jechuudha. Kun afaan Ingiliffaatiin kun maal inni yoo xiqqaate jechuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jenna? At least jechuu dandeenya jechuudha. Mee afaan Ingiliffaatiin wanti hunduu yeroo waliin ol ka'eeti gadi bu'aa. Wanti hundinuu yeroo waliin ol ka'eeti gadi bu'aa jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'a. You must perform at least 50%. You must perform at least 50%. Yoo xiqqaate walakkaallee dalaguu qabda yookiis hojjechuu qabda yoo jechuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jenna? You must perform at least 50%. You must perform at least 50%. Good. Inni kan biraan at most. Kun immoo faallaa isa sanaa maximum isa jennudha jechuudha. Kana jechuun yoo baay'ate kan jedhudha jechuudha. So yoo baay'ate jechuu yoo barbaanne maal jenna? At most jechuu dandeenya jechuudha. You can invite 3 of your friends at most. Yoo jenne yoo baay'ate hiriyoota kee 3 affeeri yookiis immoo kana caalaa affeeruu dandeessu jechaa jirra jechuudha. Kana jechuun you can invite 3 of your friends at most. You can invite 3 of your friends at most jechuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan he can take at most 5 packs. He can take at most 5 packs. Yoo baay'ate paakii 5 yookiis immoo shigii 5 fudhachuu dandeessaa jechaa jirra jechuudha. Kana jechuu barbaanne maal jenna? At most sana fayyadamuudhaan he can take at most 5 packs. Good. The whole day jechuun maal jechuudha? Guyyaa guutuu ekeleen guyyaa guutuu afaan oole yookiis ani kana guyyaa guutuu jechaan ture jechuu barbaanne the whole day jechuu dandeenya jechuudha. Good. Fakkeenyaaf he has been with me the whole day. He has been with me the whole day. Inni guyyaa guutuu na waliin ture. Inni guyyaa guutuu ana waliin ture jechuu barbaanne maal jenna? He has been with me the whole day. He has been with me the whole day jechuu dandeenya jechuudha. Great. Mee isin immoo afaan Ingiliffaatiin isaan guyyaa guutuu ana waliin turan. Isaan guyyaa guutuu ana waliin turan jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu komentii jala nuuf kaa'a. Leave your answer in the comment section. Set apart from irraa addaan bahuu jechuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jenna? Set apart from. I want to set apart from this. Wanna irraati adda bahuu barbaanne fayyadamne set apart kana fayyadamne sentensii keenya konistiraaktii gochuu dandeenya jechuudha. Mee isin immoo afaan Ingiliffaatiin har'a guyyaa guutuu asan oolee jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu komentii jala nuuf kaa'a. Dabalataanis yoo xiqqaate nama 5 fidi jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu isa kanas komentii jala nuuf kaa'a.